Inni afuraffaan tajaajila afaaniiti. Ergaan koo. Tajaajila afaanii isin seera kan baastan isin tole baastan fooyyessine jettanii tole fooyyessitan nuu fooyyessaa hin jenne. Hin jenne. Nuu fooyyessaa hin jennu. Fooyyessitan tole gaarii yaa fooyya'u. Nu waan isin jettan yoom dinnee beekna abbootii keenya. Dinnee hin beeknu. Inuma fudhanna. Nuu fooyyessaa hin jennu. Sagalee keenya hin fudhanne. Yaada keenya hin fudhanne. Achumatti koree dhaabdanii achumatti sirreessitan. Yaa ta'u. Fooyya'e kan jedhamu bakka kam akka fooyyessitanis agarre. Mana kiristaanatti to'annaa jala bulchuuf keewwata itti daddabaltanis agarre. Alseerummaan akka bal'atu keewwata itti dabalamillee agarre. Yaa ta'u hin dinne qalwaadii fooyyessine yoo jettan fudhanne seera bataskaanaa fooyyessine yoo jettan fudhanne hin fudhanne. Dhimma afaanii seeraan dambiidhaan murtiidhaan kan teechise sin. Maaliif raawwachiisuu dadhabdaniin immoo gaafidha. Siniin ala raawwatamu biyya lallabaa keessatti. Amma kutaa barumsaa dhaqnee akkana godhi barsiisonni aleen jedhan. Akkana gana jedhan eebbifamuu abbaa keenya wajjin mari'adheen sinitti hima torbaan irraa koottaa. Abbootii 2-3 immediate response kan nama kennan. Waggaa 2 kan nama deddeebisan jiru. Maalidha isaan? Maalidha? Afaan ittiin wangeelli lallabamee ittiin qofa mootummaa waaqayyoo dhaallu jira. Iyyan afaan Giizii afaan mana kiristaanaati. Eeguu qabna, barachuus qabna, qayyabachuus qabna. Saniin ala afaan kanaan malee yoo lallabame mootummaa waaqayyoo dhaaltan kan jedhu hin jira. Seerarra teechistaniirtu. Maaliif hadheeffachuu, kutachuu dadhabdan? Xalayaa takka barreessumaa dadhabdan. Wallaggaa fi lixa shawaatiin ala. Xalayaa takka. Oromiyaa miti Finfinnee keessatti hin bar eebbifamuu abbaan keenya Abuuna Heenook manneen kiristaana daangarra jiran sagantaa Oromiffaa akka eegalan xalayaa barreessan. Mee Oromiyaa keessatti xalayaan Wallaggaa fi Shawaa lixaatiin ala xiyyeeffannaan yaa kennamu jedhee hangafti Phaaphaasiin xalayaa barreesse fidaa. Nutti agarsiisa. Gahee hangafoota Phaaphaasotaa kenname keessaa inni tokko barsiisanii namoonni amantaa Ortodoksii keessaa akka hin baane gochuu. Bara Phaaphaasummaa keessan nama meeqatu amantaa Ortodoksii gatee bahe? Dabaluu miti. Maaliif ishi magaalaan yaafu baadiyaa keessatti qiddaasee kitaaba eebbisiistan wangeelli hin jiru akka hin jenne kunoo eebbifamuu Abuuna Naatnaa'el fa'aa Amaariffuma hiikanii dubbisanii qiddaaseen kunoo qaddafamaa jira. Lixa Shawaa hoolota hoo dhaqxanii qaddafama. Wallagga hoo dhaqxanii qaddafama. Shawaa Bahaa maaltu dhorge? Salaalee maaltu dhorge? Baaleen maaltu dhorge? Harargee lamaan maaltu dhorge? Dirree Dawaa maaltu dhorge? Arsii lixaa maaltu dhorge? Yoo jenne anaaf deebii gabaabaan eebbifamoonni abbootiin Phaaphaasonni kutannoo qabanii dhimmi keenya dhimma isaaniitii miti. Baduun keenya isaan hin quuqu. Maaliif naannoo Amaaraatti afaan Amaariffaa, naannoo Tigraayitti afaan Tigriffaa, naannoo Sumaaleetti afaan Sumaaliffaa, Affaar, Sidaamu. Maaliif afaan hojii keessanii hin taane? Sababa isaan hima. Afaan bulchiinsa mootummaa sanii Amaariffa yoo ta'e kan keenya Amaariffa ta'uu qaba.
Oromifoo ta'e Oromifa ta'uu qaba. Maaliif hin goone kana? Maaltu isin orge abbootiin keenya? Eenyu isin orge? Akka keessa hin jiraanne? Cufuunis banuunis harka keessa hin jira. Harka keessa. Qajeelfama kennitanii aanan mana kiristaanaatti, manni kiristaanaa kutaa lallabaa, kutaa sanbatta birti beetiitti, lubootatti qajeelfama akka kennu, humni namaa akka oomishamu. Maaliif hin goone? Maaltu dhoorge? Mee ji'a lama kana keessatti calqaba eegala nutti agarsiisa. Hiikan inni qabu akka isin ilaaltan kanaa miti. Ija amantaatiin ilaalamaa jira kun. Bakka maal goonaree? Waggaa 30-40 har'aa namni afaan isaa hiikkateen barachaa jira. Barachaa jira. Maqaa isaatu Amaariffaan seeraan barreessuu hin danda'u. Bakka gahe. Maaliif tarkaanfii fudhanne? Maaliif ijjannoo fudhanne? Siniifuu qaaniidhaan sinoodosii irratti murtiin murteessitan biyya lallaba gaggeessitan keessatti osoo raawwataniin hafuun hin bar salphina. Qaaniidha kun. Qaaniidha. Sammuu qulqulluudhaan yoo laalle qaaniidha. Ayiteelii. Qaaniidha. Murtii isintu murteesse. Seera isintu baase. Qajeelfama isintu baase. Murtiin isin murteessitan. Dambiin isin baastan. Qajeelfamni heerri isin baastan. Biyya lallaba isin gaggeessitan, dhaabbata isin gaggeessitan keessatti hin raawwatamu. Kana caala maaltu nama saalfachiisa? Maaltu nama saalfachiisa? Afaan naannoo Amaariffaaf Giizii wajjiniin afaan sirna waaqeffannaa yaa ta'u kan jedhe sin. Afaan sirna waaqeffannaas akka ta'u kan hin goone sin. Maali waan isaa? Maaf nutti taphattu? Kunoo teenyellee dhiisnee yaasoomnu jenneelloo teenye dubbiin nama teechisu. Wanti nuun galle, wanti isinii galle yoo jiraate immoo nutti himaa ifatti baate. Nutti himaa. Isinitti hafuurri qulqulluu wanti agarsiise. Cinqii amma keessa jirru kana keessaa karaan ittiin baanu kan itti mul'anne yoo jiraate taa'uun kunis fala yoo ta'e, callisuun kunis fala yoo ta'e, qoosuun kunis fala yoo ta'e nutti himaa. Nutti himaa. Kan sanirraa hafe garuu sirraa'uu qaba. Akkamitti biyya lallaba isin gaggeessitan keessatti seerri isin baastan hojiirra hin oolle. Qalawaadii isintu baase. Qalawaadiin takka galii sassaabuu fi sabakaa gubaa'ee filachuudhaan ala keewwan hojiirra oolu takka hin jiru. Takka hin jiru. Seerri bataskaanaa takka hojiirra oolu hin jiru. Murtiin isin waggaatti see lama wal geessanii murteessitan takka hojiirra oolu hin jiru. Maaliif? Maaliif? Hanqina maallaqaa qabnaa? Hanqina humna namaa qabnaa? In kadhatamtanii maal abbootiin keenya? Mee kanaa hojjennu jedhamee piroojeektiin biyya lallaba keessan hin galle maaltu jira? Hin jiru. Hin jiru. Baduu hennaa maaloo akkanaa ta'u kadhaadhaan hin hojjetamu. Kadhaadhaan. Maal waan ta'eef eenyu sin? Maal waan ta'eef? Ija bataskaanatti dhufamaa jira. Sababa waan hunda sassaabdanii deebistanii sakaaltanii. Ana akkanatti tallaala. Maalidha quba alatti qabuun? Quba alatti qabuun. Qorachuudha, ilaaluudha adeemsa keessa dhufe. Abbootiin tokko hadheeffatanii oduun kana godhee biyya lallaba kiyya nan jijjiira. Hawaasa koo nan tajaajila jedhanii kan waggaa miti waggaa 25 karoora qopheessanii piroojeektii qopheessanii yoo socho'an kuwwan sababni isin harka marattanii teechaniif maali? Akka barbaaddan kan taataniif maali? Kiiloo 5 keessatti mana keessa qubattan malee mana keessa jiraattanii miti qaqqabdan. Iddoo qubannaati. Sababa tokkoof kan biraatiif yoo dhuftan iddoo qubattan iddoo keessa jiraatanii miti. Haadha manaa ofii gatee abbaan manaa ala hin bulu. Hin bulu. Biyya lallabaa keessan gattanii
maal gootu Finfinneedha? Maal gootu? Booranni tajaajila eebbifamoo Abuna Zeenaa Maarqos hin barbaadu? Qiddaasee isaanii hin barbaadu? Lallaba isaanii hin barbaadu? Gorsa isaanii hin barbaadu? Gujiin, Booran, Mattuun, Ilubbaa Boor, Baddalleen gorsa barumsa qiddaasee eebbifamoo Abuna Istaatiyoos hin barbaadu? Maal gootu Finfinneedha? Abuna Inxoos barumsa isaanii hin barbaadu? Abuna Yaareed barumsa isaanii hin barbaadu? Barumsa isaanii hin barbaadu? Sirraa'uu qaba kun. Sirraa'uu qaba. Akkamitti kiyyoo ittiin bannu qopheesse? Afaan? Kun hin bar waan nama saalfachiisu foorzaat maatar. Gaafiin afaanii nama saalfachiisu. An akka nama tokkotti nan saalfadha. Hin kadhatama namni? Hin kadhatama. Torbaanitti gaafa tokko isaa kan biraa gaafa tokko maal ta'a? Bataskaana keessatti kadhannaan, faarfannaan, barumsi Oromiffaan akka ta'u hoo godha maal ta'a? Mana kiristaanaa santu diigama moo? Maleekotatu lolamoo? Waaqatu lolamoo? Wangeelatu cufama? Barsiisaa akka hin jenne barsiisaa qaxarree qabna. Rakkoo maallaqaa hin qabnu. Rakkoo seeraa hin qabnu. Rakkoo kutannoo keessan dhabne. Iyyeen rakkoo kutannoo keessan dhabne. Akka dabarree hin deemne waan baay'een nu qabe. Gaafa garuu dubbiin gara dhumaatti dhufte dabarree deema. Abbaatuuf mara jedhe boofti. Kabajni keessan harka keessanis jira. Harka keenya qofaa miti. Harka keessanis jira. Harka keessanii kabaja buustanii nu harkaan barbaadina. Nu harka. Kana afaanii wal qabate saba wayiitu guuruu hin dandeenye. Humna namaati maan oomishne maaltu sin dhorke. Kawaala qabdu biyya lallaba tokko keessan keessa. Kawaala meeqatu Tigraay hin jira? Ijoollee Tigraay keessaa filatanii. Oromiyaa keessa kawaalli biyyi lallaba kawaala hin qabne hin jiru. Ijoollee filatanii. Oomishuun kan keessan, oomishisiisuun kan keessan. Namni haga garaan isaa gara duubatti naanna'utti qarshii bataskaanatiin dhugee nyaatee bashannana. Wangeelli hin babal'atu. Kana sirreessuudha kaa. Eenyu sirreessa kana? Eenyu sirreessa? Hin dandeenye jedhanii gaddiisanii deemuun fala ta'uu danda'a. Forzaatuma gaddiisan ani hin dandeenye. Bakka. Jedhanii gaddiisanii deemuun fala. Kan sanirraa hafe garuu dabarsitanii ijoollee keessan kennaa jirtu waan ta'eef afaan irratti ijjennoo dhumaa fudhadha. Tarkaanfii dhumaa fudhadhaa. Dhumaa rakkoo hin qabu. Torbaanitti gaafa tokko yaa'iin yaa dhaabbatu. Tajaajilaa kennamu. Maaliif sin kadhanna? Sintuu yaadee kana nuu kennuu qabu. Shanaffaan raawwii seeraati. Raawwii seeraa.